yuutuubii mataa keessanii qabaachuudhaaf sababoonni armaan gadii tasuma isin daangessuu hin qabu. Namni kan jijjiiramu gaafa sababeeffachuu dhaabe. Kanaafuu sababeeffachuu dhaabuu qabdan. Assalaamu alaikum. Akkasuma warroonni amantaa biraallee hordoftan akkam jirtan Kadiijaadha. Baga gara chaanaala kiyyaa nagaan dhuftan isiniin jecha viidiyoo laayik gochuudhaan jalqaba hanga dhumaatitti na wajjin tura. Waan isin xaqqamu fudhattanii akkasirraa deemtan abdiin qaba. Guutumaan guututti yaadni keessan jijjiirame yeroo keessanitti akka fayyadamtanii fi waan harkaa qabdanitti akka fayyadamtanii fi yuutuubii mataa keessanii akkasuma pilaatfoormii tiktookii haa ta'u kan mataa keessanii kan qalbiidhaaf itti fayyadamtan osoo hin ta'in kan birrii irraan argattan akkamitti akka kireetu godhattanii hojjettan sababoonni garaagaraallee akka isin dhaabuu hin dandeenyen isiniif hima jechuudha. Fakkeenyaaf jechuun ani waggaa 2 dura viidiyoo yuutuubii banachuu kan karoora qabu garuu sababa garaagaraatiin silkii gaarii hin qabu yeroo hin qabu. Tokkoffaa immoo mana madaamii jira maal irratti poost godhaa akkasuma immoo tareelle biyyatti gizee galee hojjedha yuutuubii monetaayiz ta'e feemasoota irraa bitadha jechuun ture jechuudha yuutuubaroota gurguddaa irraa. Kun hundi sababa isiniif ta'uu hin qabu. Kun hundi yaada dogongoraati jechuudha. Amma yoo irra dhaabadhee ilaalu kun hundi yaada dogongoraati. Tokkoffaa warra silkii hin qabnu jettaniif silkii kama harkaan qabdanitu yuutuubii ittiin waraabuuf isiniif gahaadha. Silkii biraa bituun gonkumaa isin hin barbaachisu yeroodhaaf. Maaliif yoo jettan silkii bittanii osoo yuutuubii jalqabdanii yuutuubiin chaalenjii qabaa osoo vaariyaalii isinii bahuu dandidee abdii isin kutachiisa jechuudha akkumaan. Akkasuma warri yeroo hin qabnu jettaniif yeroo iskrool gootan hin dhabdanii yeroo viidiyoo namaa laaltan waan kolfaa waan garagaraa laaltan hin dhabdan. Kanaafuu yeroo keessan san itti fayyadamuu qabdan. Lammaffaa maal kireet goona sadaffaa warra maal kireet goona maal yuutuubii irratti hojjanna warri jettanii wanni hojjetan isinummaa hojjechuu jalqabna wanni hojjetan ardii muluudha jechuudha. Fakkeenyaaf seenaa garagaraa gochuu dandeettanii poost gochuu dandeettanii ajandaa kireet gochuu dandeettanii warri nyaata hojjetan nyaata poost gochuu dandeettanii warri qulqulleessitan qulqullina waraabdanii viloogii waraabuu dandeessan jechuudha. Akkasuma warra yuutuubii biyya gallee bananna jettaniif har'a waayifaa firii osoo qabdu osoo mana madaamii keessa teettu waayifaa firii osoo fayyadamtu kan yuutuubii hin jalqabin gonkumaa biyya galtee yuutuubii hin jalqabdu ati. Maaliin arge beektanii viidiyoo wayii mucayyoon takka tiktookii fayyadamti kaardii birrii 100 guutee osoo waraabee boorsaa namna gurgurti. Kaardii birrii 100 guutee osoo viidiyoo waraabee idiitu godhee poostii hin godhini birriin sun irra dhaabate jette jechuudha. Kaarra osoo firii qabnu waan garagaraa sababannee itti hin fayyadamin boru birrii qaalii saniin bitaa itti fayyadamuu hin dandeettu. Kanaafumatti himi jechuudha. Shanaffaa arganii na fakkaata. Warra yuutuubaroota gurguddoo irraa bitan warri jettaniif. Yuutuubaroonni sun uudensii mataa isaaniitiin yuutuubii monetaayiz godhaniiti birrii guddaadhaan kan isin gurguratan. Odensiin isaanii sun odensii jechuun hordoftoonni isaanii sun isaan hordofuudhaaf sabskiraayib godhan malee isin hordofuudhaaf miti. Kabiraallee yuutuubiin monetaayiz ta'uu qofaa miti ka birrii silaa irraa argachuu qabdan irraa harka argattan isin godhu. Yaa ulaagaan jalqabaa monetaayiziidha garuu immoo yuutuubii irraa mallaqa argachuudhaaf hordoftoonni keessan kun viidiyoo keessan laayik godhanii akkasuma immoo haga dhumaa isin daawwachuu qaban. Watch hawariidhaan kan inni kaffalu jechuudha. Watch hawariin immoo kan murtaa'u har'a takka jettanii nama isin jaalatee mirga ofiitiin fedhii ofiitiin sabskiraayib isin godhee isin wajjin deeme malee namni biraa sabskiraayib goosisee viidiyoo isin gurgurate namni sun isin hordofuu dhabuu danda'a boru akkam gootan birrii isin hundallee baastanii ofitti aartan jechuu deebitanii. Warri waan kana hunda sababeeffattanii yuutuubii mataa keessanii hanga dhaa osoo hin banatiin jirtan har'arraa kaatanii akka yuutuubii banattan isiniin jedha. Kana caala wanni isin himu hin jiru garuu. Innaa wan asumaan yuutuubaroonni isin yuutuubii irraa bituuf yaaddan gurguddaan sunniin illee kaleessa akkuma isinii silkii Infinix yookaan teeknoo GB 4tiin yookaan GB 2tiin kaaniiti har'a kan akka guddaa sangaan. Innaa yoo yaaluu qabna bakka yaaluu qabna yoo yaaliin akkamitti milkoofna nama yaaletu milkaa waan ta'eef. Ijoollee saba biraa yoo laaltan wal gurmeessanii gurmuudhaan odensii mataa isaanii koominiitii ijaaratanii achirratti namni hunduu yuutuubii uummatee poost godhee sabskiraayibii walii goosisanii wal guddisan. Nuti hoo yoom feemasoota keenya jala deemnee taap gochuu iskrool gochuu dhaabnee
YouTube mataa kennaa banannee yookaan pilaatfoormii illee haa ta'u TikTok illee fakkeenyaaf yeroo dheeraa TikTokiin fayyadama garuu kolfaa fi waanuma taphaaf itti fayyadama malee akka qubna gariitti yaadee boru na fayyada foorowalsii kiyya guddifadha jedhee itti yaadee dalageen beeku. Garuu kun hundi dogongora. Miidiyaa keenya guddifachuu qabna. Walumaa galatti yeroo wanni hundi miidiyaatti deebi'e kanatti miidiyaan dirqama nu barbaachisa. Osoo waan tokkoyyuu banannee biyya gallee irratti beeksifachuudhaaf waan wajjinu san irratti beeksifachuudhaaf dirqama nu barbaachisa. Waan badaa irratti hin dalagina malee yuutuubii illee ta'ee tiiktookii keessan guddifachuu qabdanii. Namni gara biyyaa galuu assaabdan yaada qabdan tiiktookii yuutuubii mataa keessanii banattanii monotaayiz godhattanii gizee inni birrii kafaluu jalqaba biyya kanaa galuu qabdan. Akkasii yuutuubii viidiyoo kana laayik godhaa, sabskiraayib godhaa, hin dagatinaa hanga dhumaatitti daawwadhaa. Akkasumas warra viidiyoo yuutuubii akka itti banatan hin beekneef bargit yuutuubiin biraa namni biraallee hedduutu dalagee jira akkaataa yuutuubii itti banatan. TikTok yaada keessan laalee koomentii irratti yaada keessan naa barreessaa. Yaada keessan laalee yeroo itti aanutti akkaataa yuutuubii monotaayiz ta'u yuutuubii birrii kafalu jalqabarraa haga dhumaa akka itti banatan isinii waraaba jechuun viidiyoo itti aanu isinii fidee dhufa. Waan na dhageeffattaniif hedduu takka galatoomaa. Laayik sabskiraayib gochuu hin dagatin. Laayikiin keessan jajjabina naaf ta'a akka yeroo itti aanutti waan gaarii qabadhee dhufuuf na gargaaraan hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura.